بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه غر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة دار المتقين والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا ميديا أورمو مسلم ميديا جلت أرقمتني في كمبرو جلت أرقمتن هندي كيسن duraan dursee rabbii guyyaa hadhaatiin barnaamija keenya kan torbe irraa tanaan dura barachaa turre walitti nu deebise rabbiin galanni haa gayu summa alhamdulillahi jechaa gama barnaamija keenyaatti ceena. Barumsi keenya kan tanaan dura barachaa turre kan siiraadhaa ji'a Ramadaan keessa dhaabatee eegas inshallah shawaalis seenee amma baatii sadaffaa keessa jirra. Dursee warra gartee ji'a Ramadaan rabbiin gartee ji'a Ramadaan agartee keessa soomesan hunda warra rabbi irraa jaalatu rabbi nu haa taasisu, rabbi nurraa haa qeebalu. Eegas ammoo warra shawaaliin itti aansatee soomellee bulii jahan sawaaba gartee waggaa tokkoo warra argaturraa rabbi nu haa godhu. ammallee gartee jiini keessa jirru kuni hajjaajonni gara mana rabbii hamiluuf keessummoonni rabbii qophiidha. Keessummoota san keessa rabbi nu haa oolchu. Warra eegasii gartee hajjii rabbii hamilu rabbi nu haa godhu. Warra geechee fi mana rabbii ziyaaru fulaa gartee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam irra dhaabatee karaa inni irra deemu rabbi nu haa taasisu. Seenaan gartee nuti gubbaa jirru seenaa gooticha rabbii gooticha warra ansaaraa obboleessa Anas ibnu Maalik gubbaa jirra. Baraa ibnu Maalik eenyu akka ta'e hubannee jirra. Nama waan sodaanne ka jallimsanne goota gaafa xiqiidha kan alaabaa islaamaa ol fuudhee mul'isee lola gaafa dirree Yamaamaatti waan inni dalage waliin arginee jirra. Ansaar keessaa Baraa ibnu Maalik nama addaati. Warri seenaa galmeessellee ajaa'ibatti gartee galmeesse. Dalagaan isaatii fi dubbiin isaa dubbii ajaa'ibaati. Warra gartee goota akkanaa kana uumatu, goota akkanaa kana argatu rabbi nu haa taasisu. Baraa ibnu Maalik Ansaariin nama eegas ija nama furre kan keessa garteetiin rabbiin imaanaan guute. Nama lafee isaa xocheedhaati, nama qaama xocheedhaati, nama lafee eegasii garteetiin haphiiti ammoo kan keessi sibiilaati. Lafeen isaa maashaallah jajjaba ummata kuffaraa irratti. Goota akkanaati Baraa ibnu Maalik Ansaariin. Duuba Baraa ibnu Maalik Ansaarii أجازا ورانا خالد بن وليد خالد ilma Waliid goonni gootota Sayfullahi al-Masluul kan moggaafameef suni gaafa lolaasan gaafa dirree Yamaamaa eessa jira gurbaan ansaaraa eessa jira garteetiin Baraa ibnu Maalik Ansaariin jedhee midhate firra laalee bara. Dalagaan gartee hadhaatan teeti kaayaa Baraa ibnu Maalik Ansaarii jedheen. Baraa ibnu Maalik Ansaariin ansaarotaaf muhaajiroota laalee warroota eegasii dirree qabsoo keessa gartee jiru laalee nama gartee atira gubbaanitti of gadhiisee kuffaara gartee 10
murmarraa dhahee balbala eegasii gartee warri waraanni Musaylamata al-Khazaabii gartee cufe bane nama akkanaati jechuudha. Baraa ibnu Maalikiin Ansaariin obboleeyyan kiyya. Duuba gaafa sanii lola ajaa'ibaattu deemee dirreen lolaa gootota gartee warra garteetiin islaamaatii fi warra eegasii Musaylamaa keessatti warra dirree Yamaamaa jechuudhaan sochootee gaafa kanallee Khaalid ibn Waliid seenaa ajaa'ibaa dalagee duuba garteetiin ummanni garteetiin waraana gartee Musaylamaadhaa warra garteetiin dirree san keessatti gartee lolu akkaan o'ee jennaan Khaalid ibn Waliid tooftaa lolaa waan beekuuf ansaaraa fi muhaajirootaa fi warra ilmaan abbaa tokko ilmaan baadiyaa mara isaanii alaabaa gartee itti kennee yoo gara naan cabillee isiniin cabne yoo gara muhaajirootaan cabillee warra ansaaraatiin cabillee warra ilmaan abbaa tokkootiin cabillee jedhee akkasi qoodee itti kenne martuu gartee alaabaa isaa qabatee itti ce'e. ودارت بين الفريقين دوبا نفتلولي راح المعركة الضروس لم تعرف حرب المسلمين لها نظيرا من قبل لولي قرتي تناندورا دري ايغسي قرتي اكنا كل لولي اكنا كنت تناندورا قرتي هن ارقمني جراتوراني دوبا قافساني وثبت قوم المسيلمة وراني مسيلمة قد رابتي دري لولا خيستي gootummaa isaa argisiise jechuudha. Kan daangaan isaaf hin jirre baay'ina gartee ummataa irraa baay'ina eegasii loltoota irraa lola ajaa'ibaa garteetiin ummata gartee Musaylamee gartee ummata muslimaatiin walitti garteetiin seenanii haa ta'u gaafa kana argisiifte gootonni islaamaa kan akka Baraa ibn Maalik al-Ansaarii kan akka Thaabit ibn Qays kan akka Zayd al-Magarteetiin Khattaab obboleessa garteetiin Umar ibn Khattaab itti seente kan akka garteetiin Saalim Mawlaa garteetiin Abu Huzayfaadha kan akka Khalid ibn Waliid hedduu jira jechuudha. Gootonni islaamaa lola isaanii gaafsan dirree san keessatti gootummaa isaanii tan daangaan qabnetti argisiiftee moote jechuudha. فهذا كله كان ثابت بن قيس حامل لواء باءتا غتيب باندرا ور انصارات باندرا ور علمان انصارا نمني غاف سنبايتك ابي كهين ثابت المقيسيتي رب الرجاله رضي الله عنه يتحنط ويتخفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فيمضل فيها إلى نصف ساقيه ويبقى ثابتا في موقفه يجالد الراية قومه حتى خر سريعا شهيدا قاسا ثابت بن قيس الأنصاريني باءتا قرتين على باور قرتين أنصارا كتهب وجوسا خيستي إن أرقيفت وان أكشتو اتقرتين نقعتين ويا إيقسي قرتين أولا مقرتين قبيفتين ويا قرتين خفانا قبيفتين ويا أدي ديرتين وان اتقرتين أرقيفت ديبتين أما اللي في بول ليسا قوتتين كيستي أولا مجتشولا دجي كيستي قوتتين خيسا قد دابتي قرتيني miila isaatiin haga eega siigateetiin walakkaa eega siigatee keessa gaseena jechuudha obboleeyyan kiyya. Garragga'e jechuudha keessatti garragga'e gatee Thaabit ibn Qays fuulaa isaa san keessa gad dhaabbatee cirutti seenee morma kuffaara garteetiin gaafsanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Gootummaan garteetiin ijoollee ansaaraatii fi warra islaamaa akkana jechuudha. Duuba eegasii gartee bakka sanii kan sochoone boolla san keessaan kan sochoone qaysatti dhufu morma irraa ciraa kan fagoo jiru itti darbaa xiyyaani waraanaan itti darbaa ofirraa fitee booda irratti nama eegasii gartee shahiidummaa ta'e argamee boolla ofii qotate san keessatti hafee jira gootni gartee islaamaa Thaabit ilma Qays radiyallahu anhu.
وهذا كله أما لكم زيد وبليس قرتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين كلل متهجر أمة إسلام خيست أيها الناس يا نما عدوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامدوا قدما جريلان أيها الناس يا نما ciniinna gartee guyyaan addaa guyyaa gacciniinnatanii kuffaara gartee afoo gadhaabbatanii murtaddoota gartee dhayanii ofirraa deebisanii wadribuu gartee dhayaa garteetiin mormawwan isaanii dhayaa ammallee duratti deemaadheen duubatti hin deebinaa qidamoodheen duratti deemaa jireen wadafiit jedheen laan akkana gootummaan ijoollee islaamaa akkana gootummaan ijoollee ansaaraatiif muhaajiroota duratti jedheen yaa nama jedheeni wallaahi rabbika kadhe laa atakallamu ba'da haazihi ilkalima wallaahi rabbika kadhe an hin dubbadhu dubbii takka ammaan booda jedheen hattaa yuhzama hamma gartee cabsamutti hamma eegasii cabsunitti waraana gartee museylamaadha waraana gartee namticha kijibaa kanaa hamma cabsinutti anin dubbadhu beeka quba qabadhaa jedheen aw takki ammoo hamma rabbiin murtii takka dabarsutti yookaan nuti mooyamu yookaan nuti moonee irra gartee oolu jedheen subhaanahu wa ta'ala akkanatti garteetiin dubbate garteetiin gootinni warra ansaaraa jechuudha thumma eegasii kharraan ni kufe ala qawmin famaa zaala yuqaatilu hattaa qutila eegasii ni kufe jechuun itti seene waraana isaa qabatee seeyfi isaa qabatee eegasii murtaddoota warra museylamatti duratti seenee mormarraa ciccibutti seene zayd ilma khattaab radiyallahu anhuma famaa zaala waan deemne lolurra حتى قتل حمد جيفمت إن الذي الرسالة شهيد مارقت وهذا كله كن أما سدفع سالم مولى أبي حذيفة بلسون سما قتي أبو حذيفات بايتا قرآن قتي قافسا قتي باأتا باندرا ورى مهاجرات باندرا ورى أجولي إيغا سيتيني مهاجروت أتججورا ورى مكة قام قتي مدينة تقوداني gaafsan namni baa gartee alaabaa isaanii qabatee lafaa ol ka'e kuloo saalimiin kuni haafiz al-quraana warra eegasii gartee quraana akkaan beeku keessatti garteetiin laakkayama nama gartee quraana akka gartee buufameen khaaliqa irraa qara'u warra eegasii quraana garteetiin gaafa garteetiin abbaa bakrii fa'a eegasii gartee walitti qabe irraahi نما إيجاسي عمر بن الخطاب في عثمان بن عفان اتحجمت الراجي نمنكن فيخشى إيجاسي قتيتيني فيخشى عليه قومه نسوداتا نسرت تودني والعنصارا يبقوا فإيجاسي هلا فجتشت سوداتا أمو تكي أمو أو يتزعزع قتيتين وان إيجاسي قتي بكسن الراسو تشوه سيوتيادا دبين الكسيمتي فقالوا له سانجلني إنا نتئجسي لنخشى أن نعتى من قبلك كما كان كيتي وي نتجابني كما كان كيتي وي وراني مسيلما نتجرجلا جنانين ور مهاجرا جتورا دبينا كسيم تجردا علي قرآن ربي با أتا قرآن ربي تهي علي با أتا خلام الرحمن تهي أكمل تجرتي دوبت تجرتي تندي بأدوات ملء أبشروا قرك يان هما تكن شكينا جريت تسين ثم قر على أعداء الله إيقسي إن الذي نتربي إرت سينيك في جتشورا قرة باصلة إيقسي نرقسي سيقوتما إسا حتى أصيب حما ونقاتيتيني زيدي في إيقسي قاتي ثابت تويتو تاكا جتشورا حما إيقسي أجي فمتي أما صدركا ثابت من قيس شهيدوما قرتين أرقتوتين اللي اتفوفي شهيدوما أرقت جتشورا ولكن أكنها جن مالي بطولات هؤلاء جميعا قوتون تنين مرتي أسولتك أمني أسولتفني تتداعى أمام بطولات البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين قوتما براء بن مالك الأنصاري قافصا أرقسيسن إنجيتو
warroonni kunniin martusu walitti qabanii dalagaa gaafsan Baraa ibnu Maalik al-Ansaariin dalage hin dalahin. Baraa ibnu Maalik al-Ansaariin nama eegasii lubbuu ofii gartee kennee axira gartee irraan uttaalee waraana gartee axira keessa jirutti seenee xiyyiitaa fi eegasii garteetiin obboleeyyan kiyya garteetiin wanni gartee harkaa qaban xiyyaa fi waraanni eegasii guraatee fi sayfiin gartee qaama isaa garteetiin cicciree saame akkasittuyyuu ummata islaamaatiif nama balbala gartee guddoo banii argame chahwe seenaan gartee dubbata jechuudha. ذلك أن خالدا خالد حين رأى وقو أرجعته وطيس المعركة قبتين صدر لولا وقو أرجعته وقو قتة در لولا أو وراني جمانا قتة سبحانه وتعالى والشرط سينة درين قتة تيني إيجاسي قتة سيف من قرنا إف وقو قتة ورلتشو ولتشو إفتي وقو إيجاني ويشتد قتيتين وقو جبات جتشو للل التفت النمدة إلى براء بن مالك الأنصاري قال براء بن مالك الأنصاري ملة جتشو وقال إليهم يا فتى الأنصاري قم إساني يا قدر قيس ور أنصارا جدين خالد بن وليد قوتم ما ساتشت قرتيتي للدى فالتفت البراء بن مالك إلى قومه وقال يا معشر الأنصار لا يكفرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة فلا مدينة لكم بعد اليوم يا ور أنصارا لا يكفرن أحد منكم أكاي قسي قتيتين سبحانه وتعالى هنجين قتيتيني isnir eegasi garteetin deebisuun garteetin hinjiru wadhaan tana gama madiinaatitti madiinaan isiniif hinjirtu wadhaan tana yoo eegasi waraana kana cabsitan malee madiinatti galtanii nagayaan taa'uun iman jirre jedheen yoo galchee ummata murtaddii kana jala seentanii ciccirtanii akka deefattan malee madiinaan isiniif hinjirtu sabbaraa jedheen yoo gartee lola kana keessa jabaattanii namticha badaa kanaaf waraana isaa kana garteetiin kara deebiftan malee wa innamaa huwa Allahu wahda bal qaadiyati rabbiin kenna tokkicha eegasi jannata rabbiitti nuuf jira itti seenna jedheen jiraannullee gartee jiru bareedaa jiraanna madiinaa teennatti deebinee duunullee eegasii garteetiin jannata rabbii san dhaalla jedheen ka eegasii isii keessa jannata san keessa maalaa aynun ra'at ولا عذر السمع ولا خطر على قلب بشر كالرسول ربي نوكس سان كيستي تفي جنتا قرتيتيني كمسنون جل جرو سان كيستي جرو أبد جرادنا جري نمني جنة ربي سينه هندلو هنركاتو هنبويو ganda rakkin hinjirre ganda eegasi taataan hinjirre ganda eegaseenani keessa bayin hinjirre san seenna abshiru jedheen summa eegasi hamala ala almushrikiina eegasi baadhatee jira mushriktoota irratti وحملوا معه سوال باعثني جلني ونبرأ يشق الصفوف إيجاسي نسين جتشو لغتيتيني صفي ورغتيتين مرتدوتا غتي أدانا كنا بوري أدان ساقيت سيدي ويؤمن إيجاسي غتين وجتشي سهند لغجتشو لغتي سيفي إسا أكانغورين مرما إيجاسي دينو تاجل سينسيسي مرما إساني الراجل التشيني غوتيتشي غتيتيني وران سارا جتشورا حتى زلزلت الأقدام حما إيجاسي سوچوتو تكتي كومي ورا مسيلمالا كومي ورا مسيلما كجيباتي في ورا إساول ينجرو حما سوچوتو تكتي خيسا غسيني مسيلمان غتيتيني غرغري سجتشورا فرجعوا إيجاسي ندبني إلى حديقتي التي سين عرفت كم بكمت في تاريخ إسلاما كيستي بعد ذلك باسم حديقة الموت إيجاسي ندبن أتيرتك أرجتني مدمني جنان أتيرا سانكيس سيناني أتي كيستي قرتيتيني بل قرتيتين قدوك أبدي وفيت تشوفني أتي كيسا إيجاسي تيجي قرتي قبار رسابة رسولات قرر ساتوراني ولا لي أرجع كاغوتي تشغوتوتا وانغوتن إبو في داتين إبو كلاني في دا أكنا أولابا ولتي قباكايا أنا إيجاسي تندر باجريت تدربامي الرافتة بل ورا قرتيتيني إسلاماتي في بني أكا أمني إسلاما إيجاسي بياسن الرأول تاسي سجرا ورا إيجاسي سبحانه وتعالى
falaja eegasii gartee ni daban jechuudha gara gartee orruu du'aatti eega taarika islaamaa keessatti illee baada zaalika eega sanii jechuudha orruun sun jechuudha xiniin sunillee dallawni sunillee dallawa warra galcheechiin du'aa jechuun beekame maaliif jennaan gaafsan hedduun warra galtee Musaylimatul Kazzaabii achi keessatti hobbaanii jiran jechuudha Baraa ibn Maalik al-Ansaariin goota akkanaati inshaallahu al-baarii itti fufnaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنادي